Artuma Afurii keessatti humna faannoo fiinxaaleeyyii Amaaraa jee ufyaamuun humna naftanyaatiin humna gartee diina keenyaatiin uummanni keenya kan walloo dhumaatiin akka jiru dhagahamutti jira. Dhiyeenya kana yoo xiqqaate waraanni fiinxaaleeyyii faannoo ofiin jiru naannoo Amaaraa irraa Oromiyaa walloo irratti duulaa akka jiran akkasuma qabeenyaa fi miidhaa uummata irraan akka gahaa jiran akkasuma dhaabutti hin jiranii waan kana of duuba deebi'uu hin jiranii uummata keenya nagaa irratti miidhaan akka irra gahaatiin jiru uummata keenya irraa gartee akkasuma oduu adda addaatiin qabannee isin dhiyaannee jirra. Miidhaan uummata keenya irra gahaa jiru kun maaliif uummati keenya kan walloo maaliif dhuma gisee hundaa maaliif rabshaan irratti eegalamaa maaliif gisee hundaayyuu gartee saamamaa rabshaamaa gartee hidhamaa akkasuma ajjeefamaa akkasuma xiqqaa guddaan ajjeefamaa uummanni keenya kan walloo hedduu cunqurfamaa hamaa keessa jira hedduu gabrummaa hamtuu keessa jira. Uummata keenya kabajamoo uummanni Amaaraa kun uummata gartee ofitti dhiyeessinee uummata gartee waliin jiraachuu dandeenyu miti. Nu dhugaadhaa kabajaa guddannaa akkasuma gara laafuu guddannaa nu umrii teenya gartee namaaf bakka qabna. Bakka namaaf qabna. Bakki ati namaaf kennite kun yaakiin gartee bakka ati namaaf qabdu kun nami siif hin qabu. Garaan ati namaaf laafte kun nami garaa si hin laafu. Yaada gaarii yoo ati yaaddeef nami kun yaada hamaa si yaada. Yoo ati kenniteef nami kun gartee maaliif kennite baadoo inni wama gartee rakkuma sirratti yaada. Jibbaan tantee gartee jibbaan tantee isa keessa jirtu sun osoo dhiittee torba osoo dhiittee isa irraan bahu. Maaliif jibbaa san waan waliin dhalateef. Suma gabroonfachuu fedha, suma tuffachuu fedha, maqama si baasuu fedha. Garuu amma achi hin jirru uummata kiyya kabajamoo uummata Oromoo kaabaa kibbaa fi bahaadiyaa yoo kabeeytan ta'e uummanni kun uummati Amaara ofiin jettee ufyaamtu kun nami yoo si dhaa'ee ofirraa dhahanii nami yoo si waraane ofirraa waraantaa nami yoo si kabale ofirraa kabaltaa akkuma nami si godheen deebistaafi deebii masliin namaa deebi'u kanumatu kabajaa siif kenna kanumatu kabajaa si godha. Yoo nami si dhahee nama jalaa callifte yoo nami si waraaneetum jalaa callifte yoo nami si iddeetum ofuma jalaa callifte malchiin inni ati deebistu yoo hin jirre ta'e siumarratti kennamaa oola baadhuun siumarratti fe'aa oolan ati harree magisee hundaayyuu dhayi ajjeesi cabsi qalii waan feete godhi siuma kabaadhatu kun sirraan dhaabbature akkam goota garaa laafte gara laafummaan kan kee yoo bakka namaaf kennite namni bakka san siif hin kennu yeroo namaaf kennite yeroo san siif hin kennu kabajaa yoo namaaf kennite namni kabajaa siif hin kennu akkam goota. Mee keessa gabbu'iti ilaali dubbii kiyya kana. Uummata Oromoo dhugaa dubbachuu fi ani yoo dubbii tana keessa qalee keessa gabbu'ee gisee allaalu uummati keenya kun gowwamoo doofamoo maali inni ka hirrifanne ka waliin birmanne ka taa'eetuma nyaateetuma dhugee ofirraa ciisee ka'ee deemu malee akkasitti nun baastu uummata keenya. Takka ofirraa takka si faccise ofirraa faccifta. Takka jalaa didda lama jalaa didda sadaffaan waan biraa. Kasidhaa inuma dhoofte ofirraa. Deebiin akkasumaan deebi'a. Akki biraan jiru. Kabajaa of godhuu feetan. Uummata keenya kabajamoo fi jaalatamoo uummata Oromoo uummanni Amaaraa kunii ilaa daangaa Oromiyaatti ilaa baadiyyaa Oromiyaa ilaa naannoo Oromiyaa guutuu keessatti faca'eetiin jiraatu jira. Uummata nagahaatiin tunnu uummati siyaasaa irraa bilisaa uummata nagahaatii kan nutuqu jiru nama biraatii isaanuma keessaa ka biraatii haala siyaasaatii fayyadamu. Wanni sun hin jirtu saahiba kiyya. Uummata kiyya wanni sun hin jirtu. Wanni jiraa hamuma inni achiisi qunxuute asii illee waa qunxuutuun kan kee dirqama. Sun kabajaa kan keeti.
maalifi abbaan illeen akkaan waan kaayirii irra hin jirre warri kun nagaa nutti hin ka'u homa godhu jirra homa godhu jirru sanitti isaan illee aarsee kakkaase. Kanaafuu ummata sanii nurraa tasgabbaa nagaan jiraachuu jirra deebii isaaniiti. Deebii isaanii kana ammoo deebii kana deebisuu fi kabajaa ofitti godhuu fi ummata Oromoo kabachiisuu fi yoo ati asii ofirraa dhoowwuu dandeette yoo ati asii ofirraa Amaara kaasuu dandeette ummanni keenya bar bakka buluu dhabeetiin barandaa namaa kadhatiin barandaadhaan dullaan ariyaamaatiin akkasii buluu jira. Bakka dhabeetiin bakka gachiisuu dhabee ummanni keenya isaan ol dabranii barsi keessa bakka gaarii Oromiyaa tana keessa jiraatanii bar. Ummata keenya ummata Oromoo ummata kabajamoo fi jaalatamoo dhugaa dubbachuuf yoo walti himne doofummaa tana dhiisaa dabummaa tana dhiisaa tokkummaa keenyaan socho'aa ummata Walloo kachii qontuutu jiran saniif kachii qocoluu jiran san asii qocoluun keessan dirqama wanni sun isaan isinirra jirti asirraa ofirraa kaasuun dirqama ummatuma Walloo sanii iyyuu yoo dadhabamee asiin Oromiyaadhaan waltidha mootummaa Oromiyaa yookaan naannoo Oromiyaa jala galuu dadhabde yoo jala galuu dadhabde uma dadhabamte Oromoo Walloo yoo dadhabamte jibbaatamte ofirraa daangessinee Oromoo Walloo achi kaafne Amaara biyya teenya qubsiifamu kana ofirraa kaafne Oromoo Walloo Oromiyaa keessa qubsiifachuu dirqama keenyatu. Maalifi ummanni kuni ummata qabeenyi isaanii akkasuma qabeenya adda addaatiin akkasuma beekumsa adda addaatiin jannummaa adda addaatiin dandeettii adda addaatiin warra qabu tokko ummata Oromoo beekamaa irraa ummanni kun ummata olaanaadha hedduu. Ummata kana ofirraa gartee mirga isaanii dhaabachuu dadhabnee bira dhaabachuu dadhabnee Oromoo Walloo qofa irratti dhiyeessine akkasuma Oromoo adda addaa naannoo adda addaa ta'a gartee hatta Wallaggaa taatu hatta Shawaa taatu hatta Maaliyaa taatu ummata keenya bakka inni tuqameen kaaneeti yoo Oromoon naannoo jiru hundaa walii ka'ee nama keenya ka isaan qocoluu jiran saba keenya ka isaan sabni sun isaan keenya nama keenya si qocoluu jiru sun isaan asii nu wajji taanii osoo nu wajji dhuganii nu wajji kabajaadhaan nu wajji jiraatan hin jirtu wanni sun wanni akkas jaamu hin jirtu. Yoo walii kabajaa walii kennine kabajaadhaan wajji jiraachuu dandeenya yoo kabajaa waliin kennine kabajaa wajji jiraachuu hin dandeenyu. Dachiin teenne tun nu geetti Oromiyaan balloodha. Oromiyaa balloodha keessa deemuu dandeetta taa'uu dandeetta nyaattee dhuguu dandeetta keessa fattiraa kafeetee jiraachuu dandeetta firii taatee jiraachuu dandeetta. Oromiyaa balloo rabbiin nu bal'ise ummati keenya bal'aadha. Ummata kana ammoo bal'aa kana gartee doofaa ta'uu isaa irraa yookaan gowwaa ta'uu isaa irraa ummata qaroome jenneetiin waliin hafarfamna. Hafarfamuu duwwaa osoo hin taane teenne walirra laaluu eegalle. Akkasii miti ummata kiyya kabajamoo Amaartii Oromiyaa keessaa bahuu qabdi isa jedhu irratti kan murteeffamu. Yookaan kabajaa Oromoof kennuu qabdi. Oromiyaa keessa jiraachuu feenaan kabajaa Oromoo kennuu qabdi. Daangaa haala daangaatti Oromiyaadhaaf naga ta'uu dandeetti. Naga Oromoo kennuu dandeetti. Fannoon kan deeggaramu ni jiru, kan agartee waan adda addaatiin deeggaramu jiru, nama isin wajji nyaatee isin wajji koflutu isin irratti dalagu jira. Kana ta'uu beekaa isin. Ani kanii isin hin jedhu ummati faannoo ka Amaaraa kuni faannoon kophaa isiin sochootu deeggarsa ummataatiin sochooti deeggarsa ummataatiin deemti. Fakkeenya yoo ati fudhatte abaawoo yoo ati fudhatte abaawoon ummatiin deeggaru sitti fakkaata. Harka 75 ummanni Oromoo hundi ka abaawoo deeggaru jechuu dandeetta. Harki 75 25 yoo taate waa irraa hafu Allahu Alam. Akkas isin hin jaa akkasuma naannoo Amaaraatti ka Oromiyaa keessa jirus ka Oromiyaa fixaa jirus Amaara jechuudha. Faannoo wanni jedhamu deeggarsa ummataatiin deemaa jiran. Deeggarsa ummataatiin bira dhaabbannaa ummataatiin sabbootingii ummataatiin socho'aa warri kun. Warri kun eenyu irra socho'u jira? Isin irratti socho'u jira. Isin ajjeesu jira. Isin cabsu jira. Isin buqqisu jira. Isin saamu jira. Isin gubu jira. Ummata kiyya socho'aa. Ummata kiyya nama rifatu ta'a. Nama waliif quuqamu ta'a. Waliif quuqamuu jechuun nama gartee ofirraa dhowwu nama saba kan kee miidhu jiru kanaan dhaabbadhaa yookaan nurraa kaa'a naga isinii feena yoo isin nagaan feene nurraa deema Oromiyaa keessaa buqqaa nurraa hin jirtu wanni biraa kan waliin qabnu hin jirtu jaalalli waliin qabnu dabarte kalaas hin feenu kana booda
warri kuni naannoo achiin naannoo shawaatti achiin seenee uummata keenya qocolu jira. Wallagga achiin qocolu jiran. Uummata keenya kana gaa isaan keessa taa'anii jiraachuu hin dandeenye. Naannoo Amaaraa dhattee jiraachuu hin dandeettu. Uummata Oromoo taate taanaan maaliif sirnaan dhoowwine uummanni sun? Haya uummanni sun maaliif sirnaan dhoowwine? Raayyaan sun uummata gartee kan waraanan taane uummanni sun maaliif nama kana ajjeeftan? Namni kun keenya ajjee maaliif si wajjin dhaabban? Iddoo gongorinaa uummata kiyya kabajamoo uummati sirratti dalaguu jira. Amaara hin feenu kalas hin feenu bakka hin feenu. Nurraa baasa. Uummata keenya keessaa baasa. Uummata keenya keessaa hin baaftan taanaan qaqqalamteetiin rashanamteetiin uummata keenya keessaa jaalalaan maletti giddaajiin baati. Tolaan malee giddaajiin akka baatu. Waa Amaaraa kana yoo fudhatte warri kun ka maqaa si baase, ka si gaccabse, ka goota kee ajjeese, ka waan hunda si godhu jiru isaan. Isaan ta'uu ofirraa beeki. Akkasiin isin hin jaa kabajamoo fi jaalatamtoota keenyaa. Waan tokko fagottu sollaallee ofirraa beekuun dirqama. Nu naga barbaannaa, nagayeen barbaannaa, nagaan nama wajji jiraachuu barbaannaa, nama nagaa nuu kenne nagaa wajji jiraachuu barbaannaa, nama nagaa nuu kenne wajji jiraachuu hin feenu. Nama faallaa keenya deemuu fi nama maqaan baasee nama gartee waan adda addaatiin nu qocolaa jiru waliin jiraachuu hin dandeenyu. Akkasii isin hin jaa kabajamtoo fi gartee haasa'ii kuni isin baasa yookaan haasa'ii kun haasa faayidaati yookaan jettu taate laayikii sheer sabiskiraayib godhii deeggartoota teennaa kabajamtoota teennaa an dubbiinatti mul'attee akkana namni yoo kabajaa nuu kenne nama kabajaa nuu kenne ni kabajinaa nama kabajanaa nuu kenne wajji jiraachuu hin dandeenyu. Amaarti kabajaa nuu dhabuu jirti akka ofirraa kaastan uummata keenyaa akka nuun qocollee naannoo adda addaatti tola Oromoon gartee naannoo Wallaggaatti qocolamte naannoo Wallootti qocolamaa jiraatte na ajjeefamaa jiraatte saamamaa jiraatte cabaa jiraatte qalamaa jiraatte namni qalamu jiru sun kan keetii asiin ofirraa qalwee galiin sin jaaki yoo asiin ofirraa qalwee galte daawaan sun daawaan mooto jaa Kiswahili waan jaan gartee dawaan waa oowwuma jaan wanni deebiin waan sanii deebiin nama si qocoluma warri na rakkoo qabu kasi ajjeese ajjeesuma kasi cabsuma kasi qale qaluma deebii kanaan kabajaa argatta malee kanaan alatti kabajaan ati barbaaddu hin jirtu sin jaa akkasiin isin hin jaa waan na dhageeffataniif saahiban kiyya qaalii galatoomaa isin jaalladha kabajamtoota fi uummata keenya kabajamoo fi Oromoo gaggaarii qaqqaalii wanti yaaddu isin jaalladha waan hin jaalallatti yaan isin jaalladhee miira keessa galee haasa'e dhiifamaan isin jaalladha.